Jilli kantiibaa magaalaa Kamisee obbo Shariif Qaasimiin durfamu hojiilee diijitaal teeknooloojii bulchiinsa magaalaa Adaamaa daawwate. Daawwannaa kanaan giddugala bilbila bilisaa CCTV kaameraa, gaalaarii, yaadama Smaart Adaamaa fi kenna tajaajila iddoo tokkoo daawwachuun muuxannoo qooddataniiru. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Barisoo Doorii nageenya magaalaa mirkaneessuu keessatti ga'een CCTV kaameraa olaanaa ta'uu kaasanii uummanni haal duree tokko malee dabaree isaa eeggatee tajaajila barbaadu argataa akka jiruu fi kenna tajaajila ariifataa fi qulqullina qabu itti dhiyeenyaan diriirsuun itti qufiinsa hawaasaa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhan. Smart City Initiative kan jennu kana wal qabatee galmoota kurnan keessaa inni tokko Smart Security kan jennu kun waa guddaa buusaa akka jiru, nageenyi magaalaa gama kanaan illee mirkanaa akka inni jiru, alseerummaan adda addaa magaalaa keessatti akka hin gaggeeffamneef gaheen CCTV kaameraa guddaa akka inni ta'ee fi kanaanis bu'aa magaalli argachaa akka inni jiru. Hojii misooma magaalaa keenya keessatti hojjetamaa jirus agarsiisuu akka danda'u, bakka gaappiin misoomaa jirullee kaameraatiin arginee rakkoo kana hiikuu akka dandeenyu, uummati keenyas immoo karaa bilbila bilisaa 9141 alseerummaawwan rakkoo nageenyaa, rakkoo adda addaa magaalaa keessa jiru eeruu kennuu akka danda'u, kanaanis bu'aa gurguddaa fidaa akka jiru agarsiisneeti kan jirru. Gama birootiin misooma kooriidarii fi balfa kaasuutiin magaalli Adaamaa hojii boonsaa hojjechaa akka jirtu eeruun akka seektaraatti hojiilee gama inisheetiiviin hafan hunda duguuganii xumuruun tajaajila mootummaa ammayyeessuun itti qufiinsa hawaasaa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Aamsi qabnu misooma magaalaa hojii misooma magaalaa keenyaatti jalqabne hojii hawaasummaa, hojii nageenyaa irratti hooggansi keenya uummati keenya cinaa hiriiree kan bara kana faayinaalaayiz goonee piroojeektiiwwan jiran hunda xumurree karoora bara 2018 immoo parsentii caalaa raawwachuu danda'u qabna waan ta'eef kanaaf qopheessuu danda'utu nurra jiraata. Kantiibaan magaalaa Kamisee obbo Shariif Qaasim magaalli Kamisee guddina saffisaa keessa akka jirtu kaasanii akka magaalichaatti rakkoo nageenyaa mudatuu fi alseerummaa magaalattii keessatti raawwatamu hambisuuf akkasumas fayyadamummaa uummataa caalatti ammayyeessuuf daawwannaan kun madda muuxannoo nuuf ta'ee jira jedhan. Dhimma Smart City irratti ilaalaatidha kan jirru, kunis baay'ee kan nama gammachiisudha. Magaalli Adaamaa baay'ee haala teeknooloojiitiin guddina ariifachiisaa keessa akka jirtu kan nu hubadhedha. Nutis hanga humna keenyaatti bulchiinsa magaalaa Kamisee bifa kanaan karaa magaalli Adaamaa irra deemne nutis hamma danda'ame magaalaa teenya guddisuudhaaf muuxannoo Adaamaa hojiirra oolchuudhaaf qophaa'uudha jechuudha. Keessummoonni daawwannichaa tokko tokko yaada kennaniin magaalli Adaamaa nageenya magaalichaa amansiisaa taasisuu keessatti hojiin hojjechaa jirtu kan nama jajjabeessu ta'uu himanii muuxannoo qooddatan kana hojiitti kan hiikan ta'us himaniiru. Karaa dijitaalawaa ta'een tajaajila uummataaf itti kennan gara giddugala tokkotti foddaa tokkoon haala uummanni itti tajaajilamuu fi inisheetiivoota garaagaraas agarreerra. Kan nu bira hin jirre fakkeenyaaf buusaa gonnofaatiin haala uummanni itti wal gargaaru, mana murtii aadaatiin haala namii rakkoon yeroo dheeraa ture baroota 28 ol abbaa warraaf haadha warraan walirraa adda bahan haalatti rakkoo isaanii itti furatan, haala mana barumsaa, abdii booruu, ifa booruu kanneen barnoota irratti cabiinsa barnootaa sirreessuuf haalatti hojjetamu. Inni guddaan immoo godina keenya irratti fi magaalaa keenya irratti rakkoon jiru nageenya caba nageenyaa qabna turre nageenya irratti gaachana sirnaatiin milishaadhaan kaameraadhaan even kana malee 9141 bilbila bilisaa abbaan dhimmaa tokko waan inni argee nageenya irratti haala eeruutti kennu bilbila bilisaa kanas akkuma galletu jira oshuu qabneenneeti kan argine kana muuxannoo kana guyyaa walakkaadhaan yeroo gabaabaa keessatti kan argine baay'ee itti bohaarredha. Daawwannaa kanarratti gaarra caalaa xiyyeeffannoon keenya inni jalqabaas kan ture daawwannaa kanarratti dhimma nageenyaa irratti haalli nageenyaa akkamitti eegama, nageenya eegsisuudhaaf maaltu hojjetame isa jedhu ilaallee turre baay'ee gaariidha, namatti tola. Magaalaan Adaamaa nageenya kabachiisuu irratti hojiiwwan hojjetaman hojiiwwan baay'ee gaarii akka ta'an argitan jira.